sinuuf kenne yaa ogeessa fayyaa yaa ogeessa fayyaa yaa ogeessa fayyaa abukaatoo lubbuu yaa ogeessa fayyaa lubbuu baatu oolchuuf kan taate waardiyyaa rabbiin sinuuf kenne yaa ogeessa fayyaa yaa ogeessa fayyaa yaa ogeessa fayyaa yaa ogeessa fayyaa maaliif madaalamta ati wareegamtee kan lubbuu hambifta rakkoofaadhaa galtee dhugaaf tajaajilta lubbuu kee qusattu dhibee dura dhaabbatta obsitee dandeessee haala ilma namaa gumaachi kee marti maaliin madaalama nan miidhama jettee hin sodaattu dhibee dadhabbiin kee humni tulluu dhiibee baakiyya baatee yaa ogeessa fayyaa na yaaduuf dhiphattee yaa ogeessa fayyaa dhibamee madoofnaan yaa ogeessa fayyaa yoomnarraa baqattee yaa ogeessa fayyaa abukaatoo lubbuu walii fayyaa kootiin fayyaan koo si harkaa barrabbiin gaditti abukaatoo lubbuu walii fayyaa kootiin fayyaan koo si harkaa barrabbiin gaditti abukaatoo lubbuu yaa ogeessa fayyaa lubbuu baatu oolchuuf kan taate waardiyyaa rabbiin sinuuf kenne yaa ogeessa fayyaa yaa ogeessa fayyaa yaa ogeessa fayyaa abukaatoo lubbuu yaa ogeessa fayyaa lubbuu baatu oolchuuf kan taate waardiyyaa rabbiin sinuuf kenne sadarkaa adda irratti ni geggeessine sadarkaa adda irratti qaboo yaa'ii qabannee jirre walii galle ergasii booda kaabinee 8 ni yaafne qaboo yaa'iitiin jechuu irra waliif galle faayidaa mana fincaanii jechuudha adda teenya udaan irraa bilisa goonee kanaaf ergasii booda geggeessota garee misoomaatii fi hundee bu'uura dhaabaa jechuun ni yaamne eegi isaa yaamne booda isaanii wajjis faayidaa mana fincaanii qabu irra walii galle eegasiin booda raayyaa misooma damee dubartootaatii fi gamtaa misooma dubartootaatii fi ijaarsa ollaa jechuudha ijaarsa ollaa 110 qabna ni yaamne jechuudha kanaas irratti marannee irra walii galle ergasiin booda kaabinee 8 akka addaatti qabna gandaga 10 qabna korna ramaddii fudhannee jechuudha hundee keenyaa fi kaabinee 8 wajjin ramaddii ni fudhannee guyyoota 7 keessatti jechuudha shintibeetii mana fincaanii abbaa warraa 1327 qabna kana guyyaa 7 keessatti udaan irraa bilisa goonee jechuudha iddoo karaa irratti jechuudha kan hawaasni itti fayyadamu 9 qonnee kan waliin jechuudha mana fincaanii kan waliin tokkoffaa dursa buufata kan facaatuu irraa gasee nama jechuudha adda tutaatii fi aananii iddoo jechuudha ganda shaanqoo mataa gubbaa irratti filoora maddii jalatti ni qonnee jechuudha lamada deebinee shaanqoo ija qarsaatti asitti ni qotamee gandi kajeroo ni qotee shaanqoo keessatti jechuudha inni bira roobaanis ni qotee buuqoon ni qotee ganda wadaa keessattis qotamee jira jechuudha kan hawaasa haroo jalatti akka udaan harootti hiyyaane jechuudha namni iddoo harootti akka gadi hin teenye haroo jalattis ni qotame jechuudha ganda habareettis haroo jalatti ni qonne manziilee irrattis akkasumatti iddoo harootti ganda kurna qabnu keessatti mana fincaanii tokko tokko tan hawaasni gizee karaa deemu itti fayyadamu irratti qotamee jira jechuudha namni takka akka udaan karaa irra gadi hin teenye yeroo fincaan qaban
namni mana fincaanii irratti akka fayyadamu karaa deemullee jechuudha. Imaltuun karaa deemtullee akka fayyadamu goonee jira jechuudha. Araddaa teenya parsantii 7 keessatti xumurree jira jechuudha. Ni jira. Maqaan kiyya Saafiyaa Maammannaan jira. Duraan ijoolleen teenya mana jalattis gatteessi, naqee keessattis gatteessi bakka hunda ni bu'uudhaan. Bakka itti gatteenyee nutummaanuus, bakka itti gatteenyee fincaanuus hin qabnu, bakka itti udaannuus hin qabnu. Saaqannee dirree tana keessatti hoggaa gatteenya namni nuus ni jojjennaa yaa'atii ollaani bakka itti guuroomni dhufe dhukkuba adda addaa jira. Bakka itti gatteenyuus hin qabnu. Saniifuu rakkina adda addaati duraan. Amma immoo alhamdulillah bikkitti fincaa ijoolleen teenya shintibeetti seentee gabbaati. Yoo daaraa harkanne daaraan dhiinaa, yoo saabura harkanne saabunaan dhiinaa, saabura dhabnu daaraan irraa dhi'i. Bareedaadha. Amma haalaan bareedaadha akka bareedaadhaan jedha. Ajaan hin jirtu bareedaadha urgaadha amma. Shintibeetiidha seennaa baana. Seeniin akka gaariitti waan baay'ee nu barsiiftee irra deemtee qotadhaa jettee mitira nu barsiiftee ganama dhuftee hanqa qonne ilaaltee mitira ammaas qaraa fudhattee keeysee akka ijoolleen teessanitti ajaan hin dhufnetti fageessaa jettee laaltee ganama ammaas deebitee eessaan geessan jechuudhaan nuti sitti yaadnee waan fardiif nu barbaachifti jennee qonnee bakkaan geennee eegarra geenyisan deebitee itti fayyadamtanii bishaan bira kaa'attanii daaraa bira kaa'attanii yoo saawura dhabdan daaraan dhiqatta ijoollee akkasii geggeessaa waggaa gabbaatu garsiisa jettee nuna deemaa jirti ganamu. Zee gabbaate hunda. Inni irraa fudhannee qayya qulqulleessee lafti teenya manii urgooyitiitti sagaddaa itti ijadda. Timaantimaa dur yoo gabbaane udaaniif hin kutannu. Arrammoo bakka feene kutannee bakka feene nyaanna ajaa takka hin qabnu bukkuma tokkollee. Waa takka baay'ee waa gaarii nu gaggeessite isinis haa galatoomtu. Warra nuti qabnu araddaa teenyatti abbaa warraa 1327 ture. 1327 kun 10 kan duraan qabu. 1317 immoo haaraa amma qotate. Kanaaf abbaa warraa 1327 kana mana fincaanii isaanii kan sadarkaa isaa eeggate qochisiisne jechuudha. 7 keessatti. Innis akkaataan itti nuti milkoonne gandaa ganda yaane ulee qabannee fakkeenyaaf amma qaraa qabannee qaraa meetira 2 ol ta'e qabannee gadi fageenyi isaa meetira 2 ol ta'uu qaba. Labbaan isaa meetira takkaa fi cinaa ta'uu qaba. Akkasitti uummata keenya irra yaanee hojjechiisne jechuudha. Bifa ogummaatiin. San booda erga mana fincaanii kana filnee booda dhukkuba daddarbaa kan duraan nu qabaa ture ammoo akka hambisuudhaaf jecha irra deemnee mari'achiisnee san booda immoo dhukkuba akka garaa kaasaa kanneen akka laamshoo kanneen akka tiraakomaa hanqina nyaataallee hir'isnee jirra jechuudha. Dhabamsiisnee jirra jechuudha. Mana fincaanii kan waliinii kan jennu immoo sagali kan nuti qochisiisne karaa irratti jechuudha kan waliin itti fayyadamu. Fageenya gandaaf ganda jidduu jirutti mana fincaanii jechuudha kan waliinii akka inni hojjetu goone. Itti fayyadamu mana fincaanii irratti mana fincaanii hoggaa seentanii fayyadamtan saamuna bishaan jiraachuu qaba.
yoo saamunni hin jiraanne daaraan ni jirti harka keessan daaraa oggusee fayyadamtan booda daaraadhaan qulqulleeffadhaa baadhaa. Nannee hubannoo hawaasaaf ni kenna. Faayidaan daaraadhaa akka saamunaa gargaarti. Jarmilee harka isaanii irratti qulqullina ogummaa fincaanii fayyadamanii baanka harka isaanii irratti hafee ijaan mul'annee jira. Isaan bakka saamunaan guutee daaraan irraa ni ittisa. Sanii fi bakka saamunni hin jirretti daaraa fi bishaaniin akka isaan fayyadaman ittiifna. Faayidaan mana fincaanii dhukkuboota daddabraa hedduu jira. Kan namatti daddabruu lafarraa jechuudha. Keessaafuu guuromni roobee dhukkuba gara haasaa ni jira, laabshoo ni jira, tiraakomaa dhukkuba kana kan nurraa ittisuudhaaf mana fincaaniitti seeraan itti qulqullinaan itti fayyadamne yoo itti fayyadamne dhukkubni kun hundinuu irraa bilisa taanaa jechuudha. Baarraa 1350 jira karaa adda biraatti isaan hundinuu mana fincaanii ni qabanii kanarraa parsantiin 85 ol abbaa warraa kan moodela ta'e jechuudha. Sadarkaa sirrii ol sadarkaa eeggatee kan fayyadamu jiru. 85% 15 ammoo haganaa moodela godhu deemu. Ogeessa fayyaa maaliif madaalamta? Ati eegattee kan lubbuu hambisa. Rakuu faadaa galtee dhugaaf tajaajilta. Akkasumatti haalli duraan turre beeki lafti keenya kun dhaga'ennee sodaachaa turre. Ammoo barbaachisaa irratti eegee walii amannee booda hawaasa keenyaan lafti dhagaatu yoo takkuma tolchitan dafteellee isan duraan diigamtu waan jiru sirri qabsiifne haaluma saniin itti galle jechuudha. Ji'a tokkotti xumurree finne amma itti fayyadamaa goonee jirre jechuudha. Hawaasa keenya nama 350 hunda mana fincaanii akka itti fayyadamu taasifnee jirra jechuudha. Kana nuti bishaan haroollee unkaan akka qulqullaa'anii akka bishaan boombaatti wasaka tokko malee haroo keenya keessa dhufu jenneeti duraanis mariisifnee haaluma saniin hawaasni keenyaas parsantaa 100 dalagee jira jechuudha. Ammatti fayyadamu jirra. Amma yoo ilaalte beeyladaan dur mana jala ooriiti daftee manatti hin galtu loon kallattumaan mana seenan amma yeroo bonaa tana duratti udaanii jecha mana jala ooriya amma kallattumaan mana galan qaba. Waan akka udaan lafarratti hin argamanii haalli badhaatuun irra jirtu kana fakkaannaa jechuudha. Amma ijoolluma teenya xixiqqoo tana yoo ilaalle duratti beekii irra guddaa ijoollee garaa iyyaasa uummata hawaasni keenya amma sun hundi hin jiru jechuudha. Haala amma jirru keessatti sun hundi hin jiru. Maali dura qulqullina mooraa teessanirraa eegallee akkuma araddaa keenyaattu udaanirraa bilisa taanee araddaa qulqulluu godhuu qabna jennee waan irratti wal mari'anneef haaluma san dhugoomsine jechuudha. Garuu laffaatii guddaa barbaada. Garee fi hundee fi ilhaanqaa caasaa nageenyaallee waliin taanee jechuudha. Hedduu laffaanee laffaatiin teenya sun ammoo bakka nu harkatti ennee itti gammannee jirra jechuudha. Ammallee amma barabaraan uummata keenya akka wanti kun keessatti hin irraanfatamne fayyaa kana qulqulleessuudhaaf qe'ee teenya hundaa'uu harannee udaan ijoollee hundaa'uu akka namni dubartoonni keenya jaarmaaleen dubartii hundinuu baatee ganda gandaan bakka manneen keessan jala qe'ee hundaa'uu wanni takka akka hin argamne yaalii ilaanga udaan ijoollee xixiqqoo hin beekneettillee gara sentimeetaatti darbaa jiran jechuu waariiti. Kun ammoo qoshaasha garaagaraa kasilaa qe'ee keessa faffaca'ee jiru hundaa'uu uummata keenya hunda yeroo mariisan irratti himnee jirra waan ta'eef uummanni boolla qotanii itti darbanii akka qosiin garaagaraa lolaan bishaaniitillee hogga bokkaan roobe bakka haroo keessa hin seenneef akka bishaan qulqulluu san dhugnu bakka uummata keenya wajjin goonee jirra. Buufanni kun
araddaa 5 qaba. Araddaa magaalaa takkaa fi araddaa baadiyyaa 4 qaba. Kana wajjin wal qabatee buufanni fayyaa keenya hawaasa 31,538 tajaajila kennuu jira. Waggootan darban keessatti dhukkuboota daddarboo baay'eedhaan uummanni keenya qabamanii buufaticha tajaajila argachuuf buufatichatti heddummaatanii dhufaa turan hawaasni keenya. Maali maddi rakkoo kun? Jennee buufanni keenya manaajimentiin mari'annee buufanni keenya sadarkaa addaatti gadi buune yeroo laallu hawaasni keenya hundi direerratti udaanu jira. Dhukkuba daddarbootiif uummanni keenya sababni saaxilameef tokko waan direerratti udaanaa jiraniif jechuudha. Manaajimentii fooramii uummatarra baasee ilaale kana gidduu gala godhannee qabooyaa qabachuun sadarkaa buufataatti. Furmaanni maal kan jedhuuf maddi furmaata maal kan jedhuuf mana fincaanii qochiisuu irratti walii gallee jechuudha. Akka manaajimentiittis. Furmaanni sana waan ta'eef furmaanni waaraan mana fincaanii qochiisuu waan ta'eef mana fincaanii araddoonni keenya nu jala jiran abbaa warraan kun 6,570 hundumtuu mana fincaanii qotachuu qaba kan jiru xiiqiin itti galle jechuudha. Karoora baasuun karoora caccabsuun mana fincaanii kana qochiisutti seenne yeroo dheeraadhaaf talaallii ni kennina, idileettiinis ni kennina, duulaattiinis ni kennina, laamshoon bifa kanaan nurraa badee, tiraakomaan bifa kanaan xiqqaate, dhukkuboonni tiraakoma daddarboon bifa duula dalagneen keessaa galma geenya. Amma immoo dhukkuboonni daddarboon kun immoo maaliin loodiin nutti illee heddummachaa jiran bara ammaa kana mana fincaanii yoo qonne hawaasni keenya mana fincaaniitti yoo fayyadame dhukkuboonni daddarboon ni xiqqaatu, loodiin ni xiqqaata buufatarraas. Kan jiruun kutannoon itti seenne karoora baafanne sadarkaa araddaatti hojjettoota keenya ramaddii baafne sadarkaa araddaatti gallee jechuudha. Caasaa araddaa wajjin achitti ta'uun gamtaa misooma damee dubartii hojiitti galchuun garee hundee walii gala caasaa araddaa mariisisuun tajaajila itti mana fincaanii bu'aa mana fincaanii irratti walii gallee dura caasaa araddaa irratti jechuudha. Bu'aan manni fincaanii fiduu danda'u maali? Manni fincaaniin yoo uummanni keenya mana fincaanii qabaate dhukkuboota daddarboo irraa akka bilisa ta'e oomishtummaansa akka dabalu kana caasaa araddaa wajjin mari'anne kaabinoota araddaa wajjin achirratti marii gaggeessine qabooyee qabanne araddaa 5 irrattu araddaa 5 qabnu irrattu raayyaa ramanne raayyaan halkaniif guyyaa oolee buluun caasaa araddaa wajjin ta'u oolee buluun ganda fo'achuun zoonii namni bobba'eeti hawaasa hubannoo hawaasaaf kennuun hawaasni akka itti amanu gochuun araddaa 3 ODF goonee jira. Araddaa qarree, araddaa badhaatuu, araddaa aannanii. Wanti aadaa Oromootti udaan wajjin jiraatanii udaan nyaatanii udaan dhuguun jechuun dhiqamee haroo keessa seenee haroo san keessaan dhuguun safuu waan ta'eef safuu tana dhabamsiisneeti dhibee seenaa goonaa. Dhibeen dhufuun hiyyummaa biyya teenya keessa babal'isaa jira waan ta'eef oomishaaf oomishtummaa sirrisa waan ta'eef namni dhibee kanaan miidhamee sababa sanirraa kan ka'e hawaasni hundinuu soofteera isaatti fudhatee konferensii gaddaa irratti fudhatee itti seenee raayyaa wajjin jechuun raayyaa fi raayyaa qofaan raayyaan akka buufata fayyaa facaasuutti bobbaasnee yeroo ji'a tokko ol hawaasa keessa turuudhaan jijjiirama kana finne abbootii araddaa wajjin caasaa araddaa wajjin hanga gandaatti hanga hawaasaa qindoomnee kan jedhu jechuudha. Saniifuu har'a gammannee bakka gammaddanii jedha. ODF eegaluudhaan dura sadarkaa aanaa keenyatti akka godina Harargee baatti aanota jiran keessa aanaan fedisiisa tokko aanaa kana keessatti kanaan dura waan godhamee hin beekne miirri hin danda'amu ture. Hin danda'amu ODF makanaaf godhuun hin danda'amu kan jedhamu ture. Akkamitti hin danda'amne jennee dura manaajimentii teenyaan gatteenye laalle erga manaajimentiin irra walii gallee booda ajandaa koree qindeessaa aanaa goone. Ajandaa koree qindeessaa aanaa erga goone koreen qindeessaa aanaa sirriitti irra mari'atee ni danda'ama aanaa kana jijjiiruu ni dandeenya. Hajuun ejjennoo takkaan baanee koree qindeessaa wajjinis erga ejjennoo takkaan baanee booda gaggeessaa aanaatiifis caasaa araddaa bulchiinsa magaalaa lamaa fi araddaa 19 qabnaa walitti 20 takka isaan hundinuu akka irratti hirmaatan konferensii sadarkaa aanaatti hundaa'e jechuudha. Konferensiin sosochii duula ODF Open Defecation Free anjam diriirratti udaanuu irraa bilisa agoon araddaa hajuu hirmaachifne duratti
ana keenya kana keessatti takka ajandaa hojiin fayyaa ajandaa koree qindeessaa taateen beektu jechuudha. Bara kana wanni adda nama godhu koreen qindeessaan teenya hundinuu ajandaa godhatanii godhuu qabna ka jettuun ogeessa waajjiraatis ogeessa buufataatis ekstenshinii fayyaatis isaan hundi walitti hidhamne labsinee sadarkaa aanaatti labsinee ergas booda hordoffii eegalle akkasumatti warri waajjiraatis sadarkaa takka buufatatti araddaa irratti gad bu'anii ramadamanii erga ramadaman booda caasaa araddaa jiru wajjin mari'achuudhaan raayyaan araddaa buufatarraa araddaa deeggaru isaan sanii waliin ta'uudhaan akka ODF kun milkaa'u taasisaa turre silaa akka yaadametti kanaa ol caalaa araddaa godhuu dandeenye ture. Fakkeenyaaf dursarratti araddaa aannanii osuma hongeen tun jirtu osuma wanni hundi jirtu maaliif waa hunda caalaa namuu caalaa faayidaa ODF kana nutu beeka jechuudha. Kanaan dura garaa kaasaan yeroo garaagaraatti haa ture. Dhukkuboonni daddarboon sababa qulqullinaatiin dhufan parsantii 80 sababa kanaan hir'isuu dandeenya jechuudha. Parsantii 80 sababa kanaan hir'isuu dandeenya. Kanarra dhaabbannee ODF nu fayyadamu nu fayyadu. Akkamitti udaan nyaannee oollee waliin bulla jettu. Miira nama hunda keessatti uumameen namni udaan wajjin akkamitti hin galle akka shari'aattis abbootii amantaallee mariisifne jechuudha. Akka shari'aattis amantaa mariisisuudhaan udaan bashoon awwaaltu adurreen awwaaltu akkamiin namni ofirraan awwaalle akka shari'aattis dursa namni bakka jiraatu godhachuudhaaf dursa bakka itti sagaraasaa awwaalu godhachuu qaba ka jettuun abbootii amantaa araddaa hundarraa dhuftee mari'attee isa saniin miira saniin akkamitti hin goone jechuudhaan itti seenne jechuudha. Yeroo duula kanatti seennus miira dorgommii uumneeti. Fakkeenyaaf dubdeebii galgaluu kanneen maxxansina telegiraamaan waasaappiidhaan maxxansina barreeffamaanis torban lamatti sadarkaa aanaattis ol yaamamanii gamaggamamaa ture jechuudha. Gaggeessaan aanaattis itti gamaggamamaa ture. Raayyaan buufataatis itti gaafatamaan buufataatis ogeessi waajjiraaleen itti gamaggamamaa ture jechuudha. Isa kanaan miira ni dandeenyaatiin fagis keessatti ODF hin danda'amu jettuun ogeessi hundi guutamee ture dura. Akkamitti hin danda'amne nuti namaa miti ogeessa aanaa biraarraa adda nuti. Maaliif hin dandeenye ODF godhuun? Akkuma aanaan biraattis baratee nutis barannee baane akkuma fayyaa aanaan biraa barbaade nutis barbaanna parsantii 80 ittisa irratti hojjeta akka seektara fayyaatti jechuudha. Maaliif ittisa irratti hin hojjenne ka jettuun ejjennoo takkaan irra walii gallee ni dandeenya ka jettuun aradda gabbobbaanee oollee bullee keessa mariisifnee jechuudha. Marii fedha wanti kun ODF kun amma to'annaa fi hordoffii barbaada. Yoo to'annaa fi hordoffii isaan cimne rakkoolee jechuudha. Feel godhe tartakka feel godhe jechuun inni hin ta'u jechuudha. Kanaaf isa kanaan harka tokko wal qabannee sadarkaa aanaattis komaandii poostii waajjira paartii illee jechuudha. Komaandii poostii waajjira paartiitis sirriitti deeggaruudhaan koreen qindeessaa keenya superviizinii bahuudhaan deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu godhuudhaan nutis gaggeessaan aanaattis waajjirriinis akka osoo waliin bulee akka carraa ta'e inshuraansii fayyaatiin illee waliin oofaa turre jechuudha. Bara kana akka fayyaatti hojiiwwan bobboonsaa hojjetamuu hin danda'amu jenna. Inshuraansii fayyaatiin yoo fudhatte parsantii 100 takka jechuudha. Duratti parsantii 50, 60, 70 irra ture. Isa kanaas jijjiirree miiruma saniin ODFs godhuu ni dandeenya ka jettuun hojjennoo takkaan irra walii gallee araddaa aannanii qarree badhaatu ODF godhuu danda'amee jira jechuudha. Kun amma jalqaba zeeroo cabsine jechuudha akka fadisitti. Akka fadisitti araddaa zeeroo godhuu danda'amu jedhu cabsine amma ammoo marsaatti aanu araddoota keenya hunda ni goone jennee karoorfannee jira. Warra amma jala ga'anii jira dhiyaatanii jira. Akka diinaqaa qarree gidiburraa nagee bobbaasaa dhiyaatanii jiran jechuun bareeda. Araddoonni baay'een xumuraaf nagee umarkullee xumuraaf dhiyaatanii jira waan ta'eef isa kanaaf dafnee waan kana goonee xumurree haala amma kana fakkaatu guyyaa eebbaa kanaaf dhaqqabee kan jiru ta'uu isaati.